garee sheekotaati jechuun waraana sheekaa akka taane nu hubanne jechuun gara arrarraa nu hubachuu qabda. Waan Hilwaanis kunuuti ani ayu guddooteetis rafifte. Nuti sheeka agartee viidiyoo akkattiin siimaru jira jechuudha. Ani waraanni kee jabaan kaa'ati anaaf qabdu jabaa anaaf qabdu jechuudha. Kunuuti faayoo arraan tana akkana godheetiin viidiyoo sirraa maree jechuudha. Faayoo qofa naan jettee kunuuti hilwaas gama kan rafisteetiin jira. Ittiin aansaa sinjaa hilwaasi kunuuti faayoon akkana rafu jirti gaa dandeettii teenyaan kunuuti faayos bakka raajuu buusuudhaaf kunuuti akkana goone wanni achi naan jettee na ajajjechuudha. Ciibsiitii akkasii waata kan beenetti kaa'eef naan jettee waan ati naan jettes kaa'eefitiin jira jechuudha firaasha jala. Fidinaan jenne yoo fidinaan jettes deebi'eetiin fidaachuu guyyaa biraa. Kunuuti ergaa ati natti himtee galmaan siigeetiin jira jechuudha sheekaa nuti aan waraan kee jabaan taa kanaati sinjaa kunuuti. Deebinee jira arraan tan eessa deemu jirtan hundaa jechuun keessa hin oolamtu sa'aatiin tun sa'aa sagalee halkan irraa jechuudha. Hilwaan kophaa ishii mana jirti faayoon kunuuti agartanii jirti akka isiin taatee jechuudha. Deemneetiti ishii bira dhayinee jechuudha mucaas gaafannee jira gaafii maalirratti akka godhee firoodha eessa jira jedhanii mucaa barbaadee fantisheen jechuudha. Mucaa isaa fi saayinsaa tokko mana keessa cafaqan jechuudha. Sanii ammaan tana mucaa biraa waan san hunda furannee jirra karaa hilwaa deemu jira jechuudha. Hilwaa qofti mana taa'u jira waan ta'eef ishii bira dhayneeti ishii waan takka osoo ittiin goone jechuun normaadha namaaf sooressaan deemneeti itti dhayinee jechuudha. Qabnee ol fuudhee asirra darbanneetiin baanalaal akka gaafa Itoophiyaatti namni asirra kaatee nama deebisan butuu ayyaansan eewa butuu bunnee mana fiduu deemnaa jechuudha. Mana gizee geessinee botoo eenyu sheeka moo sooressaa ana akka jaalatu ana akka dureenis ko jaalatuuni fidee mana jechuudha. Bakka raajuun fuudhu san anaaf bu'ee fuudhuu deemaa jechuudha. Akkasaniiti akkuma inni isin jeetti gaa mucaa karaa deemu qabanii firoo bayita jaanii mucaa qabanii mana keessa cafaqanii maal godhu jiranii waan akkam fiddan maarree nu jaa jirtanii siiriin teenyas akka waa fiddes gartanii amma immoo bakka itti jiru hilwaa dhayinee mana dhayinee fuunee ishii immoo waa uummata akka ittiin goonu qabnee fuunee galchinaa jechuudha. Isaanis immoo afaan soosa'uun ta'anii isinitti agarsiifna. Amma karaa mana hilwaa yaa'u jirra amma indoo matoora qabannee matoora irraa amma halkan kun halkan awgoga waa balleessuu deemtu ani jira mi halkan deemu qabda. Guyyaan deemtu nuti jechuun saayii quraan taphannaa. Guyyaa ageechuudha akka namni nu arguuf nuti abaluutu maarree waa godhuyaan inni guyyaa deemnu hin feenu jechuudha. Galgala za'aatti guyyaa nuti sa'a tanaaf nuti guyyaa rafaa ollee halkan za'an halkan dalaynu walumaa galatti halkan akkasani dalagaan teenya halkan yaanee jechuudha. Ammaan tana yaanee hilwaa bira alaaxuu gizee dhayinee mana geessinaa jechuudha. Gizee mana geessinii gootee gaafii takka gaafannee waa hunda irraa barannee yaa agartanii waan nuti goonus jechuudha. Nuti isin hedduun keessanii isin nama akkanaati akkamitti akkana gootanii abbaa ilmoo maal jettan maali nuti kun maal isinii fakkaanne qoy kan namaa miti qoy namaa miti keefitti akkana jettan nuti kan inni amma dura na cafaqee itii faayollee na cafaqaa turanii jechuudha. Isa sooressaa jechuun garaa keessatti kinaan direessan maali isin Oromoo miti garaa nama jabaatanii maaliif akkana nama gootanii warroottan jettanii haatu jechuudha. Koottaa isinis gubbatti isinii dabala maal jettan ergamtoota raajootii warra raajuu gartee isin koree isin jaaree deddeemtanii haasoftanis haasoo keessa baay'ata kan qabu koottaati dhiira taanaan gartee miti bakka nuti jirrutti ammistanyaa koottaa bannaa jechuudha. Barbaada keenya qabaanaan jechuudha. Akkasii namoota warroota gartee deemee zaachaan kun beenu. Egaa akkuma sana akkuma isin jaamitti nuti haloo baatu yaana walumaa galattu dhimma raajuutti sin qabnu kanas hin qabnu waan inni godhaa ture haloo baata yaa'u jirra jechuudha. Sheekas shugguxii miila keessa dhahee fiiyyee guyyaa meeqa akkasitti hidhee ilmoo sheekatis gaafa kaan akkasitti dhaataa ture. Nas gaafa awwaraanameetiin tures kaara baasiitti qabanii waa hedduu takka nu godhan nuti waan isaan nu godhan san inni hin goone yoo godhu yaane malee. Sanii maallaqa guddaa tirreera hin kafallee amma walumaa galattu lubbuurraa jira hanga maallaqa san kafalamti wanni nu harkaa ba'uudha hin jirtu waan akkasii hin yaadina. Raaju kingi maarreettanii warri faarsitanis dhaabbadhaadhaa waa kingi keessan
koota warri utan kingeettanii gartee akka inni kingite ni beetanii kingummaa isaa sin nu harka haboo jechuudha. Of course abbaa ta'e agartee. Kingii yoom nama harka seena kingii jechuun mootummaa jechuudha. Yoo nama harka seenee kana cafaqamee ilmaan isaa biraa agabee taa'u jira. Maali inni kan ilmaan isaa biraa agabee taa'u osoo hin ta'in akkuma gartee ilmaan isaa biraa agabee taa'u maal jettan nuti sodaa ilma namaa akka kan qabnu abbaan fadhimee kunuutii halkan gaasa galmaanaa. Arabaa keessa shaararra deemee achi qabnee dhiisee bakki turis bakka tanaati yoo feetanii dhuftanii jechuudha. Bakki turis bakki nuti jirru jechuun immoo nuti garaa jabaatu mujirummaan faayidaa hin qabdu jenneeti malee guyyaa amma dhiyoon tanaa wanniidha mana isaa dheenee waa hedduu goone ijoollee walitti qabnee fuchisiisu nuun garre hin wallaalleen garuu immoo ijoolleen tun daa'ima humaan beeytu. Badii abbaatii fi haadha fi saahibbootiin isaatiin ijoolleen tun diliin qabdu qulqulluudha. Janneet ijoollee dhiifnee haa jiraatan jennee akkasitti dhiifnee yaane malee akka inni gaafa ilmaan sheekaa guursanitti ijoollee guurree hiinee maal godhu si wallaalle garuu immoo ijoolleen daa'ima humaan beektus badiin isirra hin jirtu saniif sanii Nuti akkuma sani gaa'ii nuti haa isiniin jennu daa'ima qabnee akka isaa sanis godhuu hin wallaalle garuu immoo daa'imatti garaa jabaatuun eesh faayidaan qabu daa'ima ijoollee dilii hin qabdu ammaas jechuun badii kana keessa waan hin jirre jecha kannaa saniif jajjanne malee nuti sodaa isaa yookaan sodaa uummattoota warra as keessa jiruuf ergamtoota isaatiin jechuudha. Aboota nurraanis qushaashadha zubaala. Because maal ni beektaa kanaan booda jechuudha nuti namootan gartee warroota inni ergee maal jee haasoo kootaati doktor Giruusinitti inni jira. Dhiirummaa yoo qabaatan teessanii isaachaa godhaa hin oolina. Kootaati barbaadaa kootaa bakka jirutti jechuudha maaliif hedduun keessan deemtanii haasofitanii akkana namoota warri inni ergee deddeemee nu barbaadu ni jirtan as keessatti. Sa'aatii sagal nuti sa'aa bobbaa ta'in akka bobbaa yoo nu baanii qaadaabbee akkasanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota furtuusa keenya jirtu isin jajaadhaa hunuutii uummati Oromoo marti keessanuu jechuudha. Ani ammaan tana karaa mana hilwaatiin deemu jira jechuudha. Jaartos faayoo akkas godheetiin jira waan ta'eef jechuudha. Maali isin hedduun tokko namni hedduun keessan jechuudha. Firoo akkana maarii raajuu baasee jirtan nama diina kiyya nama waa meeqa waa dhibbata kana godhaa ture jechuudha. Akkamittiin baasa akkamii baasinaan jettanii arraan tana kunootii jechuudha. Maaliif waan inni na godhaa ture hunda hedduutu jira san hunda jechuudha bakka takkattiin hijaa irraa bahu deemaa jechuudha. Maaliif jettanii wantoonni inni na godhes baay'eedha. Ammaan tana karaa mana sooressaa dhaqanii naafi sooressaa jechuudha walii jaanee bakkee isaan jechuudha mana hilwaa bira dhaqutee faayoos jaattoo godheetiin jiru waan taateef hojii teenya itti fufna abbaa kiyyaalaadha agartee miti diina keenya guddaa qabnaa waan inni nu godhe hunda bakka takkatti irraa kafaluu deemaa jechuudha. Bakka takkatti kafaluu deemaa sanbooda jechuudha. Amma hilwaa to'afee hilwaa biratti deemu jira jechuudha. Hilwaa bira ammaan tan jechuudha hilwaa to'afee baagii hilwaa naaf egaa abbaa kiyyaarraan tana kunuutii karaa mana hilwaattiin deemu jira. Hilwaa bira dhaqee jechuudha namni tokko diina tokko nyaatu abbaa kiyyaalaadha. Faayoo akkas goonee akka ishiin gartee faayoon waan takka agartee miti hin beekne agartee hilwuma sanuu mana keessaa deemtu gabbaatu agartee saniin godhe jechuudha. Maaliif hilwaan ogaa isiin faayoon akka jetteen baaftee booda daabaa mana kiyya keessa hereettee ogaa baaftee hilwaan eenyu bira dhufti nu bira dhufti jechuudha. Koongiraaleeshin abbaa kiyyaa san booda nuti na harka dhuftee naanga akkuma wanti jallaalaas raajuu maal fuudhame akkuma wanti jallaalaa amma sooressaa bira dhaqeetiin isa biraa deemee jechuudha. Mee ifa keessa na laala xiqqoo kanatti waan antee dura na hubadha. Sooressaa bira dhaqee achumaanuu fuudhee hilwaa bira dhaqaa jechuudha. Kunootii taakkasii jechuudha. Bira dhaqee sooressaa bira achi fuudhee walumaan yaa'anii achirra hubinna. Taakkasii jechuudha kunootii amma anaaf sooressaatti hojii jira. Bakka hilwaan jirtu deemu jira jechuudha. Hilwaa bira deemu jira. Agartan gaa'oo dhiirummaa teenya kunootii hilwaa ati si qofaa to'afee siif fandishee fi bal'oo warri hojii jirtan jechuudha. Teessanii zaachaa goraan olinaa kunootii akka keenyaatti dhiira taanaan jechuudha. Diimaatii waan gootan gura dandeettii yoo qabaatan dandeettii qabdaniin jechuudha. Nuti ammaan tana kunootii dhaqee faayoo biraas waan gartee waan nuti goone agartee jirte jechuudha. Ammas gartee misiibi baagii sii to'afee taakkasiitti hordoftoota kiyyaa kunootii arraan sana abbaatee hundi keessa warri tana agartee haasooytanii akkana firoo ati nama akkanaati akkamitti akka nama gootaa maalmaa jirtanis waa takka an wanni ni godhin jirtu badii sin qabu jechuudha. Abbaa akkasii jechuudha. Kunootii ammaan tana boo sheertatiif
Hussein unoon nuti sheek tartiib jechuudha. Sheek tartiib isin baan dan suuraa anaaf soore sara. Ilmaan sheek tartiib nuyi waraana sheek tartiib waliin deemu jirra jechuudha. Tana daran maal ni beektaa soore saa mucaa guyyaattoo firoodha jaanii jala deemanii hundee san garteemi qabanii cafeetan. Maali woo nuti bakka nuti jirru yoo ni beektanii hoota zaachaa goraan olinaati bakka nuti jirru hootaati. Dandeettii qabaannaan akkasitti uleen taatus waan feetanii firaan kaayinna manatti isinii dhufu manatti hotta malee nama bilaash nama jala fiiganii qabanii aywa dhiisaa ijoollee qabu ijoollee xixiqqishoo jala deemtanii haasawaan olina amma gartee miti fandishee fi balloo amma hilwaatu nu hafe ammaan tan jechuudha bakka fandishee tokko fandishee aywa hilwaa silaa ni fuuna inni hilwaa ni fuuna nu fuula amma beektaa silaa jarriinis maraatee jira amma fandishee waan salphaadha ta fandishee waan xiqqoodha amma mucaa inni guyyaattoo dhaqee manatti akkas godhesan gartee miti isaas bira deemu jira mucaa deemnee nutu haafamaa jechuudha nuti ispoonsara isinirraa taane isin hundaa yoo feetan agartee miti hilwaa ta'uu fi hilwaa goo ati nin fuudhanyiin ka ana fuudha aywa ayyee isaan jaalalli sirra laalla an beektaa wajjin haasee eenyu fide durennaa fide waliin taanu bakka kanatti sani amma ammoo fite keenya dhimma keenya boodetti dhimma aywa akkasii ammaan tan jechuudha aywa amma karaa mana hilwu mucaa bira deemu jira jechuudha mucaa bira deemee achiin hilwaa bira deemnaa huno sooressaas fuudheetiin jira achi booda waan mucaan jubbichaa dhaggeeffanneeti fandishee dheenaa jechuudha fandishee bira dheenee manatti waan inni mucaa sanirraa qabu waan inni godhee gaafannee jechuudha bakka takkatti hunooti manni isaanitti asuma yaada isinitti dheeressuun illee jechuudha agartanii jirtan waan faaya goonessi taakkasiiti ammaan tana deemnee jechuudha mucaa bira dheenee fuunee mana geessinee gaafannee san booda fandishee dhaqu yaana dhufaana turaa isin janna gawa mana bira dhiyaanne isin warroottan warrabsitanii kana baasaa maarmaa jettanis waa takka baasuun kan hin jirtu fandishee fi balloo Berarti waan nuti dalagu jiru agartanii nunu banne kana waan nuti taane nunu banne jechuudha. Dhalaa fakkaanis dhiira fakkaanis isinii dhufnaa jechuudha. Nun beektan siifin waanis kuttee jirti isinis waan nuti taane ganaa nu baratan raajuu bakka raajuun bu'ee ganaa bu'u teessaa jechuudha. Ana firoodha nan beektu kunuuti. Baasuudhaan keenya wanni keenya kun duuraala yookaan dhufe biyya alaati. Baasi birraa silaa waanumaa si ol qabaati. Dhimmoonni keenyaas gama keessanitti akka deebu. Nuti tana waan meeqa hulluminaayitii 69 irraa fidannee jirra jechuudha. Isinuu gama keenya dhufuuf teessanii jechuudha. Ganaa nu baranne waan nuti taane nu wajjin isinuu waan nuti dalee dafaayo dhageessee jirta. Hotu gabbuu guyyaatti ciise akkanatti. Hedduu dakkaan gammadee irraan tanaa. Dhimmoonni nuti horii gurraachaa fi sangaan nuti gaafachuu jirrus kanatti kanaa jechuudha. Sangaa eega fiduu diddee nuti wanni gurraattii kanarratti yookaan nu ta'u wanni hundinuu hantuuta ni nyaata kana. Ni nyaata. Kineenya kanaas. Nyaaddu. Sheekni ergeetii nuti waan kana dalagu jirra jechuudha. Kunooti ana firoodha. Ganaa raajuu kee bakka raajuu jiru dheetaa jechuudha. Bakka raajuu jiru ni dheetaa siifin waanis. Nuti sheeka garee sheekotaati jechuudha. Waraana sheekaa akka taane nu hubanne jechuudha. Ganaa har'arraa nu hubachuu qabda. Waan. Uy, mana lambat juga pakai. Uy, ada juga dia. Apa kursi? Hilwanis kunooti ani faa ayu guddoo teetis rafifte.